برنت نانجني قالوا بغنا الرفسي نباني أتي دبتش سينجل ليش دبتش سينجل لي يمي فينجر نسا ما ولا بقى أنا يمي فينجر أنا رفسو إسا كوفا في ميديا كان إلا لا Gambar mana jadi aras. Bona aras si anak sama le ilmu kon aras su ada kon aras su abba kon aras. Networking ko badala fakata. Networking ko badala fakata naman natin. Pero ni na aras su namni gamba baga sitti faje dum nargile ba do fela lela da vedol gade sena got. Moderator go tunga mana kat ko lama famo baga sitti Fifu Tahu ada macam apa angka baju aja. waan qabu hundanaa ta'ee akkan deeme yaala munamaa kanii guyyaa haadhaaf sabaa turedha. Maal akkan naa godhu barbaaddamu maal akkan godhu barbaaddanii akkan waa booranaadhaaf birrii kennu barbaaddu baga si gani. Wayyee inspektar bakkuma sanan jira. Bona. Eessatti rakkoon Siin tokko gooti bakka mubee kilaasii tokko naa kennita ishii fooqii tokko farraa. kilaasii tokko kana morgite boona sana maxxansi. Boona argina jechuudha boonaan kanadha. Facebook irra deemame Facebook irratti waaraa ajandaan kun ammala hadhabcuu sii qabbareessitanii Maalidha? baaheen koo akkam qabbanaa'e waa'ee koo akkam qabbaneessitan jedhiin komii kaasee uummatatti. Maal jechuudha? Waa'een kooti qabbanaa'uu qabu ka Facebook irratti badhaa'u ture beektaa maaliif qabbaneessitan hin jedhe kamaa torbee tokkollee uumuun qabuma nama amanu ajandaa eenyutu kan Alex iyyuu torbee deemee komii dhee wallaahi komii nan komadheen uummata. Akkam qabbanaa'ama. Seenaa koo seenaa gaafadha. Nan jira lagoota assalaamu alaikum ina maali sin goone gabaabsine jechuudha. Maaliif jettanii boona bira dhuftanii Nabiin lolee irraa kan darbe sallee. eenyuun Namoonni. Mirraal kush amma maalin siin jedhee ture bilbilaan bakka eeyo. Formulaan ilmi namaa fayyadamu kun በጣም hard ነው. Fiiziksii isa kan Albert caala min jiru bakka yellam. Formulaan namni fayyadamaa jiru kun baay'ee of dhoksaadha. Nagaan waan kooti qabbanaa'uun hin ta'u si galee amma ijoollee gandaatti akka gandaatti jechuudha akka gandummaa fayyadamee beeku hadhaa Facebook irratti gandummaa fayyadame ijoolleen noomu beeka nama qoyyannaan ijoolleen gandaa yoo namni qabbaneesse iyyuu owisuu qabdu ijoolleen ganda kooti yoo miifnaa jirtu reen jedheen wallaahi laati. Waa'een kee suus no mubeela Itoophiyaa suus no. Waan kooti qabbanaa taanaan nagaan hin jiru. Ibidda tuttu. Abbuma nu dhibee waa tokko waan hin dubbadhu hin qabu waan biraa. Yaa Rabbi sitkii maaliiti kun? Wajji aruuza keessanii naaf danda'ame cuma kana amansiiftee tumaatti yoo aruuza goose. Wajjiin aruuza keessanii naaf. Duuba maarsiti malee ta nyaatti hin argine anamma inshaallah argita qoy. Garuu haadha baatee gaaf tokko dhiyaatatta gaafa ijoolleen teenyatu si gubdee bogguma micaa kun Oromoo ta'etti silaa yoo nama qaanu balleessiteetu wajjin teenya. Gaafa ijoolleen itti bobboochitamu. Bara sambar gudiinu godhanii bar hundinuu numa booya maal balaa itti gabbuute wallaalee shamarran keessa. Bogguma micaan kun Oromoo ta'etti bar silaa maqaan nyaata. Maskaram teenya nageetti gaa bakka galatooma. Deemtaa maskaram kiyya. Yaa saa waa saa suugee biifee boohi. Maxaatir. Waraabtii waan soone. Ma soconaysaa. Waan soone yaa haa. Halkee ma soconaysaa. Wallahi saahib. Aboo Yoom. ha? Haye. Ibsaan afaan Somaalee ni dagaa barmaan. Ibsaan afaan Somaalee ni beekaam ijoolleen baalee bar keessattuu gindira afaan Somaalee ni waraab. Durra kiyya na dhageen beekuun.
Ibsa Somali. Ijoolleen baalee afaan Soomaaliin beektu. Jecha keessa jiru waraabaa ati maaliin goone isa waraabaa. Jaamuun likki beeka afaan Somaalee. Hin beeku. Ni beeka. wallahi ijoolleen baale maan beene qixxeen bara Jaamuun likki beekaan sin jeban. Hin beeku. Aroo ana beeka wallahi. Anis hin beekaami jaabuu hayrarra beektan. Aboon ati afaan ture bara afaan Somaalee. Ooni beekamu jaam maal taate si'attiin. Jaabuu afaan Soomaaliin beekaa. Afaan Somaalee koyi. Anam jechuun maal si fakkaata? Muyyuu ana katamaan deemna san qixxeen Somaalee wallahi katamaan deemna sisiigalee. Yaa ijoollee Somaalee. Ati koo ibsishaa ati dallomo haroon. Haroodha. Haroo fi giddiini barbakkee Soomaaliin dhiyaatu. Naa inni abboo maal ta'een nu biraan kunoo killi lammistiin haroo dhibbee kiiloomeetira 5. Yoo akka kiiloomeetira 5. Jalfaadhito dalloo deetee ni beektaa? Baalee deetee ni beektaa? Baalee dhaqee hin beeku. Akkamitti taarika kan hunda beektu? Taarika wanni hin beekuuf ijoollee baalee waliin hin jiraatare namuutu addaan hin beekas haram akka taate qe'een. Gammoojjiin gamoo akka taate roobee isaan akka taate. Jaalfaadhiidho. Yaa. Haroo jedhan beekaa? Haroon gammoojjiidhamu. Gammoojji moo karaa roobee dhiyaatte haroon karaa dalloo haa dhiyaate. Gammoojjiidha na cakas gammoojjii jechuun bakka walumaa gala daangaan Somaaleetiif haroon waluma bakka takka kun akkana kiiloomeetira. Okay, isin bakka warra makiinaa warra gaafa makiinaan ilmoo re'ee takka ta'e karaarra nama dhaabbatee makiinaa dhaabusan jechuudha. Bannaa callee haroo lama jira laal haroo maal? Oromoo haroo dibbee Somaalee jedhamee jira achi Jibrii gara sirraan gad jechuudha. Yoo akka muddate amma nu biratti laa wayita poolisiin maali kana kuturmaan dhaariitiyyuu hiidee akkasuma achi seenta bicha lammisti kiiloomeetira 5 yoo akka muddate. Daasee sirraa. Yoo akkas ta'e ni beekan jechuudha warri baalee guutuun afaan Somaalee. Amma gindiirii fi haroon hagam takka adda fagaate. Wadda gubbaa jirra. No ibsa gindiirii fi haroon hagam takka adda fagaate. Gindiirii laal deemuudhaaf achiin. Wannoo gooroo keessa achirra maal deemtee garasumaan deemta karma keenya sanii amma gara roobetti ol fagaatu nuuna gaditti kaloo. Okay, isin roobee isin dhiyaatti. Roobeen jechuun kana jechuun akkana nuun bakka olfagaanga gubbaa. Murak tamaam. Jaalfaadhaan ibsa wayin isiniif maal dagaalan ani eegaan biyya bahee waggaa 4 guutuu jira. Sedii fi cinaa afuruma jeeni eegaan biyya bahee. Wallahi laazimiin finjaa keessa bakkaan dhaqee biyya torba moo 8 dhaqee bakka warra Oromoo warra jaamee beekamu duraan tokko yaa biyya torba 8 dhaqee eegaan jiruuti jirraa dhaladhee guddadheera. Innaa eegaan biyyaa bahee jechuudha. Wallahi laazimiin jaa ammaan baree malee dheenya kana amma gizeen sin jiru eegaan biyyateen Awurooppaa seeniin baree malee duraan Oromoo ummatuma harargee bichaatiin soo ture wallahi laazim. Ifiniin sin jaa na dhageegaa. Nama masqala qabu amma Oromoo Islaamaa maal jettee? Na dhageegaa. Oromoo kana ummatuma harargeetiif hin taa ture. na fitachiisaa gaa. Okay. Oromoo masqala qabdus Amaarattiin beeku ture wallahi laazim. Eegaan Awurooppaa seeneen akkasitti hunda bare. Innaa biyya takka takka ammallee. Duratti yoo amma jechuun kiristaana Amaara jennaan. Maaliif? Oromoo masqala qabdu. Kuni kiristaana akka Amaaraatitti ilaaluun bakkuma hunda jirti amma ganda keessatti. Wallahi akkasiin soo ture. Anu biki ya gizee gama koyetiin deemu biyya rabaa deemu kiristaana kana akkuma Amaaraatitti irraa dheessaa ture sun sirriidha. Yaa afaan Oromoo ni barate beekin yaaduu ture. Oromoon Kana baata irraa dheessuu turte Oromoo qabu. wallahi irraa dheessaa kiristaana yoo jedhan achuma laaleetumaan baqataan akka wannoo kanatti. Amaara se'a malee amantiif osoo hin taane Amaara seetumaan irraa dheessa akka wannoo kana bas du'ee irraa dheessa. Kunoo waa'ee nama qaluu samminaamina sana haasaanii maree manguddoonni kennan cabbisan. Sanuma laaleetumaan bakka achuma laaleen baqan. Nuti nu bira ammoo sheeka qabna beetaa magaalaan teenya Sheek Muusaa Su'aalaa aalima guddaadha. Darasaan kutaa Oromiyaa keessaa Oromoo qofa otoo hin taane sabaa sablammiin biraatillee muslimni dhufanii irra qaraan beetaa Sheek Muusaa. Carraa sababa sheeka keenyaa saniin baruu danda'e fi mana barumsaatti barsiisonni keenya kan Wallaggaatii jira kan Arsiitii jira barsiisonni
sababa isaaniitiin hin baruu danda'e. Malee amma fakkeenyaaf warra olii jennaan nuti. Of course. Yaa warra olii jennaani loqoda harargeetiin ala loqoda biraa haasofnaan Oromoo ta'uu ni beekna garuu warra olii jennaan hunda walitti qabne. Eewwa wallahi akkasiin dootar. Kanallee ni jira. Oromoo ta'uu hin danda'an jechuudha. No. Akkasii miti. Oromummaan halluu bara. Akka Oromoo ta'an ni beeku. Ayyee. Higalee garuu loqoda harargeetii miti miti isaan haasawan. Warra olii jennaan warra olii isaan. Ayyee jaalfaatiin jiruu xiyyaarraa biyyaan dhaqeensiif hima awwadaay. Hirna Haramaaya bar akkana dangaggoo kan wal baanaan baadiyyaatti deema jeetiin deema baadiyyaadha. Meeqa lakkaa isa diimi calanqoo. Ati dirree dhawaarraa harar dheeteet baarar irraa ol deebitee dhiisika. Hararis dhaqee gaasii Illee maskaram gudii gadi fide naan jetti. Tabira in beeku wanta biraa bakka. Maskaram gudii gadi fide naan jetti ijoolleen koomentii keessatti. Hawaasanis maskaram jetti. Wallaahi waan nama jaallatan. Waan ofii bakka si maxxansite sanuu nama kumaa wayii jira ture isii bira nama 500 isaan bira nama 500 illee sana. Gideen isiin maskaram isiin jettu san haadha faatee bira nama 500 wayii ture ibsaa bira nama 500 wayii ture amma nama humni takka garaa gidee si harka koomantii keelaangii keegala maskaram assalaamu alaikum siddaan. Maskaram gudii gadi nutti fide jedhanii. Obboleessa nun gara Somaalee gara achirra galu. Ijoolleen tenna kotorbaandii Somaalee achiin Somaalee fiddi achiin wanni martachiin Yaa akkasitti beenna nuti amma ni beenna harargeellee sirriitti beenna. Kana Amma fakkeenyaaf nama loqoda harargee haasa'u maal jedhu fakkeenyaaf naannoo keessan nama loqoda harargee haasa'u warra gadii jettanii moo warra olii jettanii moo harargee ta'uu ni beektan. Wallahi billah harargeen nu bira baay'ee jiraam. Harargee irra caala. Harargee maal beeku? Harargee maan beenna nuti irra caalaa isaanii harargee mas. Isaan naannoo keenya jechuun gara keenya san seerumaan jiran. Oruun shonkoraa kana faa minaa bataa yoo dhaaban isaan beekee jallisii kana maalii godhanii bakku beefaa. Dinnicha maxaaxee shaganniin fa'aa jara hojjeta. Magaalaa gudditti harargee nuti dirree dawaa beenna. Oromoo jechuun